those who disbelieve in the Lord, Allah is the determinant of hell, the worst indeed is the destination. وَلِلَّذِينَ, and for those who isaannan kafaruu disbelieve the kafaraniif بربهم in the Lord Rabbi isaaniitti عذابun is a punishment qixaaxa jiraaf jahannam kate وبئس ورجلس وهمته المسير the destination deebiin isaanii. For those who disbelieve in the Lord, on the day of judgment there is a punishment of raging fire. Verily evil is a place they will return. Kaafirtoota Rabbii isaanii didee kafare guyyaa qiyaamaa guyyaa murtii sana azaaba laalessaa ta'etu jira waa hammaattee bootaan sanitti deebi'uudhaaf. When they are the cursed therein, they will hear the trouble drawing in it is the breeze as its blazing forth. Either way, yeroo ulquu they are throwing keessatti darbaman je fiihaa deeriin ichi keessatti sami'uu they will hear ni dhagayan je lahaa fooqiid ichi irraa shahiiqan an hinin hargansa sagalee akka sagalee harriidha wahiyya tafuu isiin tun ni qoqoti je while it was boiling haala boilis danfitee jirtun je when they will be thrown into the hellfire gaafa ibidda keessatti darbamuudhaaf ta'an je they will hear an extreme evil sound dhaga'uudhaaf ta'e sagalee hamtuu akkaniitu ta'a. It will be bubbling like glowing wood. Sagaleen tun akka bishaan okkotee irraa danfee jiru sun ta'a. Qophii Allahumma najjinaa min dhalik. It almost burst up with a fury every time a group is cast therein. So people will ask, do no warner came to you? Takad which almost dhiyaattee jirti je. تميز a burst. Dhowutti guutamtee min al-ghayz الرنج درلنسورة isirra كلها every time شوفما ألقي السرون تدربم توتي فيها ديرين التقيستي فوج a group قرين سعلم will asking them لقافتم مفتعان خزانتها it's a keeper إيغان وارديان جهنم سن إسان قافتي ألم يأتيكم دينو سنتين لفني كم تلو سنتين لفني أورنا دينينان أسين كرة بفيدا بخنا رأسين دينين نجانجي. It almost burst within itself and comes apart due to its extreme rage over these that are thrown into it. Each time a group is thrown into it from the disbelievers. Each time a group is thrown into from the disbeliever, the angel appointing over it will asking them speedily, did a messenger not come to you in the world, warning you the punishment of Allah?
They will say, yes, indeed, a warner did came to us, but we belied him and said, Allah never sent down anything. In revelation, you are only in the great error. But they will say, jechuudhaaf taanje, bala, yes, jawaaba deebisanii. قد جاءنا indeed came to us nutti dhufee jira. Naziirun a warner dinninaan azaaba kanarraa nu dinni nu dhufee jira. فكذبنا but we denied garuu nuti ni dinne. وقلنا we said ni jenneen ما نزلنا not has sent down nuti humaan buufamne bar jenneen je ما نزل الله rabbiin humaan buufne bar kijiba jettanii من شيء anything ربي وانت كلم بوفنا تنقم ياتني كتابات سمي بو يتني مالي in أنتم not you are going in time not بلكن you are أنتم اسم منتقيسا إلا بس في دلال نتانا إن إيرور جميل ركنا ركو دونغورا قيست كبير دونغورا بدا قيست تاني يجي The disbeliever will say, Kafatoni jettu after ande. Indeed, but a messenger did came to us, warning us of the punishment of Allah. Ergamtoni nutufani turani akikachiisa rabbi irraa tihiin. Kitaaba rabbii kana jala akkaataa nuti itti baanu nutti himanii garuu nuti ni dinne. But we rejecting them garuu nuti ni deefne ni dinne je. We said to him again, Allah did not reveal any revelation. Rabbi want to claim boofne. Messenger, you are in a nothing but a clear deep. You are in ya ergamtoota hedduudhaan ergamaa tokko kijibsiisuun akkuma nama hunda kijibsiisuuti. Yaa ergamtoota maal jenne humaatii miti barisin isin fuufuu dhugaarraa meexanii jirtanii clear defense from haqarraa meexanii jirtan jenneen. They will say, had we but listened or used in our intelligence, we would not have been among the dweller of the blazing fire. Jechuuf ta'an kaafatonni osoo silaa dhageeffannu taate haqaa fi dhugaa yookaan silaa sammuu rabbiin nuu kenne kana aqlii teenya tana silaa itti fayyadamne we would not have been among the dweller of the blazing way silaa warra ibidda kana gubatu taana warra ibidda kana seenurraa way taana. وقالوا they will say jechuuf ta'an لو كنا if we had osoo fi turre نسمو listen khadageenyu listen oo yookaan naaqilu reason sammuu keenya aqlii keenya kana ragaa dhugaa jirtu san barbaanneettiin argannee fudhanne ما كنا not we had been waiting سلانتان في أصحاب السير among the companion of the blessing سلا ورّي بالداخل الرويتانا إيجانجي. The disbeliever will say, if we had listened attentively or had sought clearly the like the one who can differentiate the truth from the falsehood, we would not have been among the people of the hellfire. Rather, we would have faith in the messenger, believed in the word, whatever they brought, being from the people of the paradise. Kaafattoonni ni jaanji osoo ni fisire qalbiidhaan sirriitti dhageeffanne dhugaa silaa sirriitti waan dhageeffane ta sirrii san
adda baafanne dhugaa fi kijiba adda baafanne silaa way warra ibiddaa taana silaa taanee ergamaa isaa dhugoomsinee jala yaane waan inni nutti hin fidetti amannee silaa warra jannataa taanaamii hin taane garuu فاعترفوا بين جان بذنوبنا فاعترفوا بذنبهم دني ثاني بيقني مركنيسا فاعترفوا بذنبهم فسقنا لأصحاب السعير أكستي والرأي بالدل آليسا سعير قبة الراتاني وياسن دليتي مركنيسون سنفيد دنيا توبتو تفيد مالي denied after the war welcome warra dide eegaa kee fakkiin itti dhufe irraa dubbatee yaa'e Verily those who fear the Lord and see, they do not see him, nor his punishment in the hereafter. There will be the forgiveness and the great reward in paradise. Dhugumatti warreen rabbii isaanii fagootti osoo ijaan hin agarin rabbii isaanii sodaatanii akkasuma qixaaxa rabbii kan akhiraa san sodaataniif there will be a forgiveness isaaniif araaramaatu jira. Great reward ammas mindaa guddaatu isaanii jira jedhe. Inna alladhiina indeed dhugumatti those who isaanan yakhshawna those who sodaatan fear rabbahum the Lord rabbii isaanii bilghayb in unseen fagot lahum for them isaaniif taat maghfiratun is forgiveness araaramni taaf وعجر a reward galanni isaanii taat kabiir galanni guddaan. After Allah mentioned the treat of the disbeliever, Rabbiin subhanahu wa ta'ala eega karakterii amaloota kaafirtoota warra Rabbiin didee Rabbiin sobsisee himee booda fi qixaaxa isaanii himee booda eegana ammas itti aansee he follow up it with the mentioning of the good quality of the people of the faith in the eegana warra karakterii amaloota warra Rabbii isaanii dhugoomsee ibse mindaa isaaniitis waan isaan argachuu taanis ibse. Indeed those who fearing Allah in a private dhugumatti isaanan san isaan Rabbii isaanii qubatti Rabbii isaanii sodaatan they will be forgiven for their sin isaaniif ni araarama Rabbiin araarama Rabbii isaanii ni argatan will get a reward of paradise akkasuma ammas mindaa jannataatis ni argatanii.
whether you keeping your talk a secret yooni fi iccitii dhattis yookaan dirreettis jecha kee gooti jecha kee mul'istus dirree baastus dhoysitus waasirru ikonsin dhoysitus qawlakum your speech dubbii ta'e jecha keessan oo ajirru yookaan of proclaim lallabdaniis mul'istaniis bihi rabbiin isiisa innahu indeed aliimun is all now rabbiin beekaadhan بذات الصدور what is in the birth وان قوم كيس جرولين بيقاد او تصفيق او people speak secretly or open يا أمة وإجتين دبتني دري دبتني Allah hears it anyway ربي نداقي أهوتم فريم indeed he may glorifying ربي دقمت glorifying كل قدتي is aware of whatever is in ammas rabbiin kun keenya guddatee oolte ni beeka jedhe waan qaumatii san keessa waan qauma garbichaa keessa jiru ni beeka. Nothing is hidden from him in that regard. Wanni takka illee rabbi biraa dhokachuu hin dandeessu jedhe. على دقيقة يعلم ربي إني بيغا ما خلق وان أومي وهو اللطيف الخبير ربي وان كيساتي في الخبير وان قبالي بيغا لا أجي the forgiveness for those who fearing and admitting even the earth is subservient. He it is who has made the earth subservient to you, easy for you to walk, to live, to do agriculture on it. So walk in the path thereof, eat of his provision. To him will be the resurrection. هو الذي هو إني الذي the one who is جعل made good لكم for you isn't it الأرض love the earth دلولة subservient فمشوا سوق ديما لفخيسة في فمشوا في مناكبها the path of خرايا ليس خيسة جرو ديما وكلوا eat نادا من رزقها of his provision سورة سرة وإليه النشور to him is resurrection ديبين كيسن قوم خالقاتي. He is the one who made the air soft and easy for you to live on. So travel around to its eat from the provision he has prepared for you within it. To him alone you will be resurrected for accountability and recure. Rabbiin isa lafa isinii laaftu isinii mijjeesse gubbaa jiraachuu keessa deemuu moggaalee isii hunda keessa irraa nyaachuu rabbiin akkasuma ammaas isuma qofaaf kaafamesse guyyaa boruu san eeganaa isin itti gaafatamummaa isin irraa kan isin gaafatu waan isin hojjetan irratti immoo mindaa isin kannaa jedhe.